Harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan Bokkuu Multimedia. Bokkuu Multimedia torban sagantaa gilchaa furannee dhufnu kan torbee kana furannee dhufeera sagantaa gilchaa torban kana furannee kan isiniif dhiyaate. Jarranaaltichi keessan kun Qataleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora YouTube'tti nu daawwatan YouTube channel keenya subscribe godhaa sagantaa keenya irraa yoo waa hubattan yoo isinitti tolte duwwaa hiriyoota keessanii raabsuun dagatina haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gilchaa torban kanaaf fudhadhee dhufettoon darbin dura hordoftoota amantaa kiristaanaa biyya keessaa biyya alaatti argamtan hunda keessan baga guyyaa Faasigaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Waggoottan arfan shanan kana ayyaana fakkaachaa jira biyya keenya keessatti. Dur ayyaana akkasii kana baay'ee kabajachuun nutti hin tolu sababiin isaa ayyaanni dhufan hundumaan lummuttiin nu cinqaa ture. Ximqata gaafa dhannu tinsaa'ee gaafa dhannu ayyaanota babbareedaan akkasii kun gaafa dhufu biyya keenya keessatti lummuttiidhaan nu ari'u. Amma afurri lummuttii dhabameera biyya keenya keessa. Ayyaanni ayyaana fakkaateera siyaasaan alabee ayyaanni akka ayyaanummaa isaatti amantaan musliimaas amantaan kiristaanaas ayyaanonni biyya keenya keessatti kabajamaa jiru. Ayyaana urgaa'uu jalqabee jira. Ayyaanni barana baay'ee natti tole. Baay'een itti gammade magaalaa kana keessatti wantin argaa ture miidiyaa irratti wantin argaa ture magaalaa Dirree Dhawaa keessatti bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadiroo Jawaar namoota harka qalleeyyii gammuun nyaata nyaachisaa ture argaa ture magaalaa Bishooftuu keessatti obbo Alex Alamaayyoo kantiibaa magaalaa Bishooftuus waan isin godhaa turtan akkasumas naannoo kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomeen faan hojii babbareedaa hojjetan keessumatti immoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojii ajaa'ibaa mana 446 ayyaana Faasigaa sababeeffachuun namoota harka qalleeyyii manni kennamee jira. Ulfaadhu giiftii keenya adda aduu koo ulfaadhu yeroo hundumaa gaafamuun isee faarsu natti tola maaliif hojii iseeti ka nama hojjetu faarsuun jaalladha nama hojjetu galateeffachuun jaalladha atis hojjedhu sin galateeffadha atis hojjedhu sin faarsa. Inni teesse inaaftuu inni teesse gubattuu hojjedhan sin faarsu mana 446 namoota harka qalleeyyiidhaa kenname. Namoota kanaan mana kennuu duwwaa immoo miti dhaabbattee nyaata afaan keessi diimina nuti horii meeqaan argachuu hin dandeenye. Nuti birrii meeqa kaffallee nyaannu hiriira dhaabbatanii kantiibaa magaalaarraa muummichi ministeeraa dhaabbatee nyaata afaan nama ka'a. Mootummaadhuma akkamiin dhufee? Mootummaa nyaata afaan nama kaa'u, mootummaa mana ijaaree namaa kennu, mootummaa yeroo ayyaanaa si gaafatu, mootummaa jireenya keenya keessatti agarree hin beekne masaraa keessatti hidhattee ittiin waaqayyoo kee ittiin galateeffattee ittiin salaattu. Mirga wal qixxummaa amantii mootummaa eegu. Dur biyya keenya keessatti amantaa musliimaa akka amantaa biraatti ilaalama ture. Jabana kana keessa ina beeka. Mootummaa inni dhufe kun amantaa musliimaa, amantaa pheenxee, amantaa ortodoksii, amantaa maaloon jiru hundumaa Itoophiyaawwiidha ija tokkoon ilaala. Yaa waaqayyoo galata kee kan kana nu agarsiiste. Abbichi umuriin kee dheeratu. Oromoodhuma taatee hojiin kee kun sirriitti namni ittiin si faarsuu dide malee abbichuu koo utuudhuma kan biraa taate akkatti si faarsanii. Walqixxummaa amantummaa kana caala wanti nama gammachiisu jira. Amantaan musliimaa biyya kana keessatti akka sitizinii lammaffaatti ilaalamaa ture. Amantaan pheenxee biyya kana keessatti akka sitizinii lammaffaatti ilaalamaa ture. Kana hundumaa cabe. Oromoo eenyuun cabe moo qabsoo keetiin cabe kunis qabsoo keetiin injifannoo keetiin cabse. Ijoollee keetu kana hojjechaa jira. Kanaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Halkaniif guyyaa hojjechaa magaalaa bareechaa karaa tolchaa dukkana gara ifaatti geeddaraa xurii namarraa dhiqaa bishaan qulqulluu namaa kennaa ispaaltii dhiqaa mana ijaartanii immoo namaa kennaa jirtu kana caala wanta nama gammachiisutu hin jiru. Ani isa kanan callisuu hin danda'u. Maaliif waaqatu na gaafata edeen soraadhaam har'a carraa miidiyaa qabaadhee haasa'uutu hin danda'u istiidiyoo kana fakkaatu qabaadhee hojiitiin kan hojjettanii utuun arguu callisuun cubbuu natti ta'een hin dubbadhaaman. Al tokko yoo ani wamma biraanatti fakkaatan maqaa keessan ooluun garuu maal godhure akka maqaa keessan oolu nu godhaa jirtu waan ta'eef baay'ee galatooma. Horaa bulaa ulfaadha. Umuriin keessan hadheeratu ijoollee keessan irra bulaa. Harki keessan hiixatee qullaan deebiin abbichuu koo aduu keenya
warri rakkataa gargaaraa jirtan warri biyya bareechaa jirtan ulfaadha baay'ee galatooma hamma isin akkas dadhabaa jirtan hamma isin halkaniif guyyaa hojjettan hamma isin rakkataa karaa irraa fuutanii ijoollee durbaa waan ittiin jiraattu dhabdee karaa ispaaltii gubbaa dhaabbattee foonsee gurgurtu fuutanii barsiistanii hojii qabachiisaa jirtan immoo hojii keessan kanatti summii naquudhaaf halkaniif guyyaa isin keessa ta'anii warra hojjechaa jirantu jira. Miindaa keessan nyaachaa, yuunifoormii keessan uffachaa, afaan keessan haasaa, mootummaa kana keessa ta'anii Oromoon uummanni Itoophiyaa akka mootummaa kana jibbu hojii yakkan taane warra dheengadda reeffa footoo isaanii fiduun barbaadu reeffa harree irratti fannisee deemu agartaniitu. Kuni kaayyoo Dr. Abiyyi miti. Kuni kaayyoo Fiild Maarshaal miti. Kuni kaayyoo ilmaan Oromoo har'a biyya kana geggeessaa jiran miti. Seexana miti isaan. Mul'ata isaanis miti isaan. Akka mootummaan kun jibbamuuf halkaniif guyyaa warra irratti hojjetan mootummaa kana keessa warra jirantu jira. Nan balaaleffadha waan kana. Reeffi kabajaa qaba. Reeffi ulfina qaba. Oromoon reeffa kan abbaa fedhee yoo ta'u karaa irratti gaafa argu baala cabsee fuularra buusee bira darba. Aadaa keenyaan adda waan ta'e safuu Oromoo ala waan ta'e maqaa uummata keenyaattiin xureessuuf akka namni mootummaa kana balaaleffatu gochuuf mootummaadhuma kana keessa taa'anii akkuma si wayyaanee keessa teessanii wayyaanee kuffistan qinqanii taatanii nyaattan kana isin nyaachuudhaaf halkaniif guyyaa warra hojjetantu jira mootummaan warra kanarratti tarkaanfii fudhachuu qaba. Dhiifamaan bira darbuu miti kana tarkaanfii yoo irratti fudhatametu bor yakka akkasii kun hin dalagamu. Reeffa ilma namaa harree irra kaa'aniitti sirbaa deemuun yakka cubbuu guddaadha kun. Annam reeffi sun kan eenyuyyuu haa ta'u ijoollee Oromoo bosona jiran miti kan eenyuyyuu haa ta'u reeffi kabajaa qaba. Ajjeesteetta erga ajjeeste harree irratti fannistee deemu footoo kaastee ittiin dhaadachuun wayyaa irraa baafachuun waan safuu aadaa keenya keessa hin jirre dhageenyee hin beekne irratti dalagamaa jiru kana yoon hin balaaleffanne maal hin balaaleffadha. Kun immoo kaayyoo keessan akka hin taane 100% isinitti sinnee isinii wajjin jirra isin beenna mul'ata keessan hin beenna dadhabbii keessan hin beenna dafqa keessan hin beenna ijoollee keessan manatti dhiistanii osoo dhukkubdanii garaa hidhattanii halkaniif guyyaa hojjechaa jirtu jijjiiramaaf hojjechaa jirtu wanti isin dalagaa hin jirin hin jiru. Kana wanti isin ta'in jiru. Lubbuu keessan dabarsitanii jijjiirama fiddanis. Maatii keessan facaastanii jijjiirama kana fiddanis. Waaqayyoo ta'ee isin tiksee har'aan isin ga'e malee wanti isin irratti yaalamin hin jiru. Har'a garuu qinqanii ta'anii mootummaa kana keessa ta'anii raayyaa ittisa biyya keessa ta'anii poolisii Oromiyaa keessa ta'anii mootummaa federaalaa keessa ta'anii bakka adda addaa ta'anii maqaa isin xureessuudhaaf warri hojjetaa jirantu jira. Warra kana mootummaan xiyyeeffannoo itti kenne tarkaanfii irratti fudhate safuu keenyaan ala waan ta'e kan qaanii waan ta'e kan reeffi kabajaa qabaa waan kana hin balaaleffannu yoo ta'e akka salphaatti wanti kun guddachaa deema. Maal barsiisuuf deemna? Ijoolleen kanarraa maal baratti? Dhaloonni kanarraa maal balata? Riveenjii wal irratti bahu haluu warra irratti bahu miidiyaa irratti argeerama warra dhaadatu maatii abaluurraa nama 20 meeqa akkas galaafanne maatii Oromoo galaafatteetti gammadda maatii Oromoo ajjeeste si gammachiisa nama tokko wajjin aarii qabaachuu dandeessa bara waraanni tokko si aarsuu danda'ama kan si keessaa gale si aarsuu danda'ama jaalli kee si aarsuu danda'ama haati isaa maal si godhe abbaan isaa maal si godhe obbolaan isaa maal si godhe daa'imni ola deemtu maal si godhe atoo maatiin qabdu atoo haadhan qabdu jaalle abaluun obbo abaluun maaloo abaluun akkanna godheera jettee maatii namaa irratti gaafa dhattee tarkaanfii fudhattu atoo lafa keessa ol baate maatiin qabdu maatii kanatu dhaqiitii naa loli jedhee qawweetti kennee geggeeffate maatii kanatu dhaqiitii waraana naa ta'e jedhee geggeeffate maatii kanatu dhaqiitii mootummaatti naa makame jedhee geggeeffate maal jara keenya gara akkamitti deemaa jira cubbuudhuma akkamii dhageenyadhuma hin beeknu jireenya keenya keessatti ani waggaa 40 olin biyya lafaa kanarra jira dhageen beekon waan amma deddeemaa jiru kana dhageedhuma hin beeku safuu keenya ala waan cabeedhaan bara sababii namni tokko si aarseef dhattee maatii isaa nama 29 gaafa galaafattu bineensi kana caalu hin jiru. Kana yoon balaaleffanne maal balaaleffanne namni lafa keessaa ol ba'e hin jiru namni maatii dhabe hin jiru akka kanatti deemee jennaan Oromootu wal dugugama. Kana namni mootummaa deeggarus mootummaan deeggarres balaaleffachuu qaba. Siyaasaan wal fuuldura dhaabbadha diddanii qawwee kaastanii walitti dhukaasta walii keessanii walitti dhukaasa maatiin maal isin godhe jiran tokko wajjin gaaf tokko taa'ee haasaa habti naan jedhe ijoolleen keenya haadhaaf abbaa malee na hambistee naan jedhe ijoolleen Oromoo koozii Oromoo qabsoofna jedhanii daggalatti galan obbolaa malee na hambisan naan jedhe hin yaadattu yoo ta'e waggaa 3-4 dura abbaan jaalle marroo hidhame gaafa jennu hundi keenya gadi baanee mormine jaalle marroon abbaa isaatiin mari'atee bosonatti hin galle maaliif abbaan jaalle marroo hidhamaa hiikaa jennee mootummaatti iyyaa turre
Atoo har'a deebistee wammasana ribeenji akkasii kana namni tokko si fuuldura dhaabbatee kwansi keessaa mootummaatti galee dhufee jaala kee tokko irratti tarkaanfii fudhatee waan fedhe haa ta'u walitti dhukaastanii walii keessaniin qawwee baattanii warri waliin turtan walitti dhukaastan maatiin kana keessa maaltu fide? Ijoollee kana keessa maaltu fide? Kana namni gadi ba'ee morme jira. Namni gadi ba'ee waan kana balaaleffate jira. Garuu immoo agarreerra maatiin kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaa nagaan isiniifatu. Obboleessi Dr. Lammaa Magarsaa hidhame jedhee hundumtuun karaa iyyaa ture. Sagalee ta'uun keessan gaariidha. Nama tokko garuu maatii nama 29 of jalaa dhabeef garuu namni rest in peace jedhallee hin jiru. Maatiin Dr. Lammaa hidhamuu hin qabu anis nam morma garuu wantichi akka miidiyaa irraa dubbatame miti. Akka kaleessa biyya alaati sagalee taane iyyaa turre otoo hin taane erga gara biyyaatti dhufne siistemii nan geeddare. Har'a akkaataatti sagalee taa'u namni nun beeku. Maaliif biyya keessa jirra kaa? Haasa'uu dadhabne kaameeraa keenya bade sagalee keenya kan waraabutu badee miti. Biyya keessa jirra waan ta'eef rakkoo sooshaal miidiyaa irraa agarru kaameeraa of fuuldura keenya akka kanaan duraa kana otoo hin iyyin dura otoo hin dubbatin dura har'a biyya keessa jirra waan ta'eef hin bilbilla. Bakki nuti itti bilbiluu hin danda'in hin jiru. Hin bilbilla hin gaafanna. Wanti ta'aa jiru kun dhugaadha. Wanti deemaa jiru kun dhugaadha. Dhuguma obboleessi Dr. Lammaa Magarsaa hidhameera. Sababii obboleessa isaanii ta'eef hidhame. Maal ta'e jennee gaafanna. Nan gaafadhe nan qoradhe. Akkaataatti sooshaal miidiyaa irraa dubbatamu miti. Aadaa wanti nuuf ta'e tokko hawaasa keenya keessatti namni wal jaallatu lama wal biratti hin jaallatu namni keenya. Imala yeroo dheeraa karaa deddeemaan ture. Iseedhuma torban darbe kana keessa Jimmaa deemne, Hilluu Abbaa Booraa deemne, Aggaaroo deemne, Mattuu deemne deebi'e kanas duraanis Hamboo, Wancii, Gincii deemee dhufe ijoollee daddaa wajjinan deema. Namni lama ta'ee sadii ta'ee gaafa wajjin deemu namni keenya baay'ee aara. Yaareedii wajjin deemu koo kan aaru meeqatu jira. Achiis ana bira dhufe gurbattiin kun akkasi akkamitti gurbattii kana wajjin deemtaa naan jedha. Isa bira immoo dhaqanii maal jedhe namicha kana wajjin akkamitti deemtaa jedhu. Nama waliin deemuu hin jaallannu. Nama wal jaallatu hin jaallannu. Yeroo hundumaa wajjin keenya maan namoota addaan baasu olola sabaa oofne garaan isaanii akka tokko hin taane kana eenyutu godhaa jira. Warra nu keessatti guddate afaan keenya beekutu akka nuti tokko hin taane jaalala Dr. Lammaadhaaf Dr. Abiyyi waliif qaban Dr. Lammaan kanaan dura dubbateera dhaggeeffadha. እኔና ዶክተር አብይን የሚለየን ቢኖር ምንም ነገር የለም ከሞት በስተቀር። ገለቶማ ዶክተር ለም ወጋሜ ቀዱራ ከነ ዱበተን ዶክተር ለማን ኢሳ ሐራ ዱዋመቲ ኢሳ ገረፉለ ጡራተ ነመ ያደ ዱበቱ Anaa fi Dr. Abiyyi wanti addaan nu baasu yoo jiraate du'a duwwaadha. Garaagarummaan siyaasaa gargar nu baasu. Garaagarummaan amantii gargar nu baasu. Kan gargar ba'uu dandeenyu yoo jiraate du'a duwwaadha nu jedhan. Erga gaafa sanaati Dr. Lammaan gadi ba'anii akka aktivistoota keenya tokko waan irra dubbatan boriin geeddarre. Walii galuu dadhabne siyaasaan jedhaniiru. Lakkiinni kun ariifachuu miti akkas gochuu qabna waliin jedhaniiru. Kun ilaalcha siyaasaa obbolaan lamayyuu waliin galle fakkeenya guddaa yeroo hundumaa fudhadhu obbo Abbaa Caalaa Lataaf obbo Leencoo Lataati. ODF dha adda bilisummaa Oromooti. Obbolaadha. Wajjin oolu waliin haasa'u obbolaadha. Yaanni siyaasaa isaanii garuu gargar. Dr. Lammaadhaaf Dr. Abiyyi akkasittan fudhadhan. Jaalala jarri kun lamman waliif qabaniif maqaan isaanii lamman yeroo baay'ee warri siyaasaa kun maqaa isaaniitiin nagadu. Walitti buusuudhaaf amma sababii kanaan immoo fidanii obbo Lammaan akka inni gadi ba'ee waa jedhu barbaadaniiti. Yeroo baay'ee gadi ba'ee haasaa waggaa 3 eegan waggaa 4 eegan hin jiru. Yaada siyaasaatti wallabaniiru. Garuu obboloota isaan waadaa walii galaniiru rakkoo keessatti. Waan fedhe haa ta'u yaada siyaasaa waliin gallu ta'e obboleessa koo Dr. Abiyyi irra alagaa biraan fudhadhanii obbo Lammaan callisaniiru. Rakkoo isaanii of keessatti baatanii nama siyaasatti baay'ee bishaate ta'u otoo asiin waggaa meeqaaf iyyanii OMN irratti dhufee gadi ba'uu dubbachuu qaba. Iddoo akkasitti akkas ta'uu qaba. Baaloo akkas ta'e Xaaliyaanii keessatti basaasa erganii isa akka gochuuf deemu obboleessa isaa akka godhanii maal deesteen beesin jedhu Dr. Lammaan. Ulfaadhaa Dr. Maaliif akka callistan isintu beeka garuu maanoo isaan tuqsiisuudhaaf wanti hin godhamin tokko hin jiru. Kaleessa waliin hin ture dheefaa tokko mammaa diyaan nama lamatti taa'ee haasa'a. Doktora keenya tokko yuutuubii banatee nama lamatti haasa'a. Bilbilaan maaliif itti himuun jedhe bilbilee dhumatti himu. Amma immoo achi deebi'anii gidduu kana afarsaa turan dafanii qabbaneessan obboleessi Dr. Lammaa hidhameera. Sababii Dr. Lammaa dhabaniif obboleessa isaa akka godhan jedhu Dr. Lammaan. Maala xeebdi ishee jarattiin kun waan jedhu natti fakkaata. Isaan waan waadaa walii galan qabu. Guyyaa tokko Dr. Abiyyiin gadi ba'anii waa'ee Dr. Lammaa waan jedhan hin qabani. Dr. Lammaanis gadi ba'anii waa'ee Dr. Abiyyi waan jedhan jalaa hin waca.
jalaanu ma waca yaa waaqayyo akka obbo Lammaa kana obsanaa gedde daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe keessatti lammaffaa irratti wanti waliin ilaallu imala torban darbe kana geggeessaa ture. Guyyaa 8 magaalaa Finfinneerra alabeen imalee ture. Chaalenjii guddaa keessa dabarre. Guyyaan 8 salphaa miti. Manarraa ba'anii deemuun dukkana keessa deemuu jira, ifaan dhabamuutu jira, korokonjii keessa gaa makinaan. Kana hundumaa keessa imallee waan waadaa isiniif galee fi Oromiyaan isin daawwachiise jedhee waadaa isiniif seenee fi yeroo baay'ee gaafa dubbatamu magaalaa Adaamaa achi hin darbina as Buraayyuudhuma yoo nufina Buraayyuudhuma kana gadi hin darbina waan baay'ee jirannaan lakkii ummata keenya keessa deemna ummata keenya keessa kan deemnuu fi yakka hojjechuudhaaf cubbuu hojjechuudhaaf daba hojjechuudhaaf miti haala ummanni keenya itti jiru qilleensa ummanni keenya keessa jiru waan gaarii ummanni keenya keessa jiru waan hamaa ummanni keenya keessa jiru ummata keenyaaf ga'uu qabna jennee ofii keenya ofirratti murteeffannee asirraa kaanee imalle Jimmaa ergan gara biyya kanaa dhufe yeroo sadaffaan naqe Jimmaadhaa fi Dirree Dhawaa kanatti deddeebi'uu nan jaalladha. Hoogganoonni achiis uummanni achiis fuula ifaadhaan nama simata waan ta'eef sinquufan dhaqaa yoo oolte ati yeroo hundumaa haaraadha keessummaa jaallatu deemaa yoo oolte yeroo hundumaa ummatichaafis hoogganoota achi jiraniifis ati haaraadhuma keessumatti obbo Tijaaniin baay'ee galatoomne obbo Tijaaniin yeroo hundumaa fuulli isaa ifaa yeroo hundumaa keessummaa simachuu jaallata hooggansa cimaa obbo Masarat baay'ee galatoomaa kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadiroo komishinara poolisii magaalaa Dirree Dhawaa hundi keessanuu baay'ee galatooma baay'ee keessummaa simachuu jaallatu bakka itti jirtutti si barbaadu waan ta'eef isaanitti deddeebi'uu nuffine namatti tola baay'ee nama gammachiisa garuu imalli kiyya inni ammaa kun xiyyeeffannoon kiyya magaalaa Jimmaarra miti magaalaa Jimmaa ala ba'uun qabaan jedhe yeroo baay'ee magaalaa Jimmaa dhaqee achirraa live video waraabee dhufee sirraa dubbadheen beeka waan ta'eef amma immoo magaalaa Jimmaa ala ba'uun qaba jedheen gara Aggaaroo faan deeme Aggaaroo sirbaan baay'ee dhageessu waa'een Aggaaroo waan baay'ee sirbama bashaasha immoo erga muummichi ministeeraa dhufanii waa'ee bashaashaa kana baay'ee dhageenya biyyuma mootii biyya muummicha ministeeraa nuuf kenne kana dhaqee ilaaluun qaba jedheen imalli kiyya gara sanas ture baay'ee na gammachiise baay'ee natti gammade magaalaa Jimmaarraa gara Aggaaroodhaaf deemuu gaafa murteeffannu obbo Naziif kantiibaa magaalaa Aggaarootu magaalaa Jimmaa dhufee nu fudhatee Aggaarootti gale Aggaaroo duwwaa moomte Aggaaroo keessa dabarsee bashaashaan nu geesse misooma amma argaa jirtan kana magaalaan itti misooma fixee bareedee karaan isaa namatti tole qilleensi isaa namatti tole waan gaggaarii baay'ee keessatti agartanii Aggaaroodha waa'ee Aggaaroo kana kanaan dura sirba baay'ee irratti dhageesseetu ta'a. Aggaaroon kana fakkaatti hijitiin kanaa maalii jedheen gaafadhe sababii muummichi ministeeraa Aggaaroo irraa ta'aniif magaalaan keessan akkas bareedeen jedheen lakkii naan jedhan warri Aggaaroo kottu waasitti agarsiifna naan jedhanii oolmaa dargaggootaan maqaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin moggaafame tokko nageessan barreeffamni achirra jiru kun akkuma argaa jirtan bara 2002 jechuun waggaa 15 akka har'aa kabajamoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed magaalaa Aggaaroo misoomuu qabdi kan jedhu artistoota Oromoo kakaasuudhaan abbootii qabeenyaa Oromoo kakaasuudhaan dhalattoota Aggaaroof Jimmaa kakaasuudhaan bara sana keessa oolmaa dargaggootaa ijaare muummichi ministeeraa hojii har'a muummichi ministeeraa Itoophiyaa keessatti hojjechaa jiru kana ka'umsi isaa Aggaaroo irraati har'a gaafa muummichi ministeeraa magaalaa Finfinnee akkas bareechu kana tariitti qoosuu dandeenya warra maaliif akkas godhee warra Imiraatirraa dhufanii fi kana riizoortii kana ijaaree mana shiishaa fakkeesse maqaa adda addaa kennuufii dandeenya garuu muummichi ministeeraa waggaa 15 dura magaalaa Aggaarootti waan akkasii kana kan jalqabe jabana sana keessa hooggana guddaa biyyattii ta'ee miti muummichi ministeeraa qaama nageenyaa keessaa hojjeta paarlaamaa keessaa uummata isaa bakka bu'eechi jira artistoota Oromoo kanneen akka Hacaaluu Hundeessaa dhaggeeffadha namoo biyya qabaa biyyarraa dhalatu namni biyya malee dhalatu biyya seenaa qabdu biyya wabii biyya
Maaliif dagatamti naggaaroo naggaaroo eeyyee naggaaroo attamiin dagatu Maaliif dagatamti naggaaroo naggaaroo eeyyee naggaaroo attamiin dagatu Hacaaluu Hundeessaa Waaqayyoon nafseessa hamaaru misooma aggaarotiif akka isaan sirban isa duwwaa miti Geetish Maammoofa Aggarooni jakko jetture Bembembi yasir jetture Cooceen burqaabuna ottaabii yagotaan jetture Seenaakoon deebisaan jetture Adaakoon guddisaan jetture Misooma yeroo baay'ee Geetish waa'ee muummicha ministeeraa dubbata bara sana keessa Dr. Abiy ummata keessaa ba'e ummata keessaa dhalate fedhii misoomaa inni qabu waggaa 15 sana aggaaroo irratti jalqabe har'a akkaataa inni itti biyya bareechaa jiru argaa jirtu akkaataa inni itti biyya misoomsaa jiru argaa jirtu otuma finyoon meeqa miillatti kaa'amu hojii inni har'a hojjechaa jiru kana waggaa 15 dura hojii inni hojjete kanaan aangoo irraa kaafame jedhan hiciitii kanaan argichitti baguman aggaaroo dhaqee jedheen gammadan Dr. Abiyyiin har'a misooma inni geggeessaa jiru kana erga muummicha ministeeraa ta'ee yaada isaa dhufe miti ijoollummaa isaatti waggaa 15 dura mana 30 keessa gaafanni jiru mana 20 keessa gaafanni jiru eenyuun keenya hojjechuu kan hin dandeenye yeroo itti ati aangoo humna deeninnatii argattee magaalaa Finfinnee keessa akka barbaadde burraaquu dandeessu keessa lakkii ummatan keessaa dhaladhe dargaggoonni ani keessaa dhaladhe obbolaanni kiyya ijoolleen ollaa kiyya haraara adda addaatiin hin qabamin suusii adda addaatiin hin qabamin oolmaan dargaggootaa ijaaramuu fi qaba dhugaatiin hin qabamin shiishaan hin qabamin caatiin hin qabamin dargaggoonni qaramuu qaba jedhee magaalaa Aggaaroo keessatti kan hojjete hojii har'a Dr. Abiy hojjechaa jiru eessarra akka inni jalqabeen dhaqee magaalaa sana keessatti arge har'a magaalaan Aggaaroo qulqullumminna see keessa dabarte magaalaa Aggaaroo keessatti dargaggeessa ta'e jaarsa ta'e jaartii ta'e caatii mangaagaa guuttattee hin deemtu caatii bakka agarteetti hin nagaddu caatii bakka agarteetti hin gurgurtu maaliif yeroo ammaa kana dargaggoota meeqa takaalee kan mana keessa kaa'aa jiru caatiidhaaf shiishaadha dhugaatiidha hashiisha ijoollee keenya kan nurraa balleessaa jiru Aggaaroon fakkeenya tokkoffaa taatee har'a caatii magaalaa keessa qamaan deemtu tamboo xuuxaa magaalaa keessa deemtee ispaaltii irratti hin gattu kantiibaan magaalaa Aggaaroo kan nutti himan eenyummaa Dr. Abiyyiin Aggaaroo dhaqee arge maqaa hooggansa tokko dha'uun barbaadu har'a nama Dr. Abiy wajjin jiru bara sana keessaa naan jedhe gaafa hicitii kanatti himu akka naan jedhe Dr. Abiyyiin naan jedheennan ani waggaa 10 har'a muummicha ministeeraa ta'uun koo nafu ani muummicha ministeeraa kan hin ta'u kan Itoophiyaa hundumaati sammuun koo iddoo biraatti na qabama sammuun koo misooma Itoophiyaatti na qabama Aggaaroo akkanarraa hin irraanfanne namni qe'ee keessaa dhalate jaallatu biyya jaallata namni maatii isaa jaallatu qe'ee isaa jaallata ati yoo maatii kee jaallatte ati yoo qe'ee keessaa baate jaallatte biyya jaallatte jaalala Dr. Abiy biyyaaf qabu Aggaaroon naqee arge taa'ee jira lafa fakkeessuu miti faarsuu miti irra qabuu miti har'a wanta inni muummicha ministeeraa ta'eefanii jajaa jira miti dhaqaa ilaalaa magaalaa Aggaaroo keessatti kaabinee Oromiyaan turre yommuu sana aangoo guddaa hin qabu yommuu sana Oromiyaarra abbaa qabeenyaan turre yommuu sana garuu ummatan keessaa ba'e garuu ummata koo ummata Aggaaroo carraan har'a argadhe kanatti dargaggeessa kana dukkana keessaa baasuun qabe yaadannoo oolmaa dargaggoota Oromoo artist Hacaaluu Hundeessaa jedhamee har'a moggaafamee jira kanan dhaqee arge magaalaa Aggaaroo keessa olii gad deemne bareedina magaalattii agarre magaalattiin misoomnise sabaaf sablammii 29 nuun jiran kan magaalaa sana keessa jiru magaalaan Aggaaroo har'a ispaaltii isaa duwwaa miti fooliin isaallee hin geeddarame bareedinni ijaan ilaaluun geeddaran wanti ati gurraan dhageessu akka nama rizoortii keessa jiruuti mana juusii tokko jira yeroo lammaffaan dhaqee yeroon gara Hiluus deeme osoo hin deeminis mana juusii tokko jala taa'an ture galgalaachi taa'een juusii dhuga waca simbirroo waca bishaanii waca adda addaa kana gaafa dhaga'u rizoortii keessa waan hin jiru natti fakkaate garuu magaalaa walakkaadha rizoortii keessa waan jiru sitti fakkaate urgaan naannoo sana keessa ati urgeeffattu waci ati gurra keetiin dhaggeeffattu garasi kanaan akkaataatti simbirrooni sirbitu gaafa dhaggeeffattu hojii abbichuun har'a hojjechaa jiru
fakkeenyummaansaa saampliinsaa magaalaa Aggaaroo keessa jira. Hanga Bashaashaa deemnee Bashaashaa keessattis hojiin misoomaa hojjetamaa jiru xiqqoosee karaan hin xumuramne wanti hin xumuramne jira. Manni barumsaa istaandaardii isaa eeggate sadarkaa isaa eeggate waan babbareedaan achi keessatti hojjetamaa jira. Kanaaf imalli kiyya gara Aggaaroodhaa fi Bashaasha ture keessatti baay'ee gammade. Jireenya koo keessatti Aggaaroo yeroo jalqabaafan deeme Bashaasha yeroo jalqabaafan deeme eenyummaa Dr. Abiyyi isa kaleessaan argee dhufe. I'm so proud of you abbichuu keenya nuuf jiraadhu umurii dheeradhu. Barri haa gingilchuu barri haa gingilchuu barri haa gingilchuu. Imala keenya Bashaashaadhaaf Aggaaroo erga xumurree booddee gara Bunnoo Baddalleetti deemuudhaaf turre. Bunnoo Baddallee laga dhedheessaa osoo hin gahin dura magaalaa Toobbaa jedhamu tokko arganne. Magaalaa Toobbaa kana gaafa agarru magaalaan kunoo seenaan see maal fakkaataa jennaan hayyoota Oromoo baay'eetu as keessaa ba'e. Kanneen yeroo ammaa kana aangoo federaalaa gurguddaarra jiranii isaan keessaa hooggansa kooppareeshinii manneen federaala Itoophiyaa obbo Rashad Kamal, Dr. Abdusamad Hussein, Dr. Abdussalam, Dr. Yusuf Idris, Engineer Khalid Hussein mana barumsaa isaanii dhaqiitti ilaalii naan jedhan. Kanaan dura sooshaal miidiyaa irratti obbo Rashad Kamal hooggansa ta'anii magaalaa Finfinnee jiraatanii uummata keessaa ba'an baadiyyaa Toobbaa sana keessatti mana barumsaa darbii 5 qabu mana fincaanii dubartootaaf dhiiraa kan barsiisotaa shaaworii of keessaa qabu ibsaa magaalaa sana osoo nafin horii guddaadhaan ijaarsise kan jedhu sooshaal miidiyaa irratti argeen jira. Wanti kun hammam dhugaadha jedhee waan kana hubachuu dhaqe. Waan kana dhaqeen ija kootiin ilaali. Keessa deddeemeen fakkeenya guddaa waan naa ta'eef obbo Rashaadi daawwattoota koo biraan ga'uun qabaa jedheen isinii waraabee fide. Hoogganoonni gurguddoon yeroo baay'ee qe'ee keessaa ba'an hin yaadatan. Qe'ee keessatti baratan hin yaadatan. Mana barumsaa keessatti baratan hin yaadatan. Kan obbo Rashaad kun garuu addanatti ta'e. Toobbaan hin daganne foonni isaa magaalaa Finfinnee keessa jira. Hojiin isaa magaalaa Finfinnee keessa. Yaadni isaa halkaniif guyyaa garuu mana barumsaa keessatti barate sana. Mana barumsaa keessatti guddate sana. Mana barumsaa isa qarte sana. Yeroo hundumaa yaada isaatiin waan yaaduuf hamma isaaf danda'ametti abbootii qabeenyaarraa beektotarraa achi asii namoota kadhatee hojii guddaa qe'ee isaa keessatti hawaasaaf hojjete. Fakkeenyummaa guddaa waan natti ta'eef waan kanarraa dubbadhe. Waggaa tokko dura yaadattu yoo ta'e magaalaa Dambidalloo dhaqee mana barumsaa Beezii, mana barumsaa Qellem Wallaggaa isin daawwachiisaan ture. Manoota barumsaa gurguddaan magaalaa Dambidalloo keessa jiran kun hayyoota qubaan lakkaa'amu miti kan iseen oomishte. Namoota gurguddoo baay'ee oomishte. Piroofeesara baay'ee baaste. Warra biyya kana geggeessan baay'ee baaste. Abbootii qabeenyaa baay'ee baaste. Har'a mana barumsaa sana dhaqxanii gaafa laaltan isin qaanfachiisa. Manni barumsaa dallaansaa caccabe, qalamiinsaa irraa sosolloqee, barcumni keessatti caccabe, hayyoonni achi keessatti baratanii har'a Ameerikaadhaaf Awurooppaa warra qilleensa rafaa ba'an fa'aa jira. Mana barumsaa sana deemanii yaadan. Obbo Rashaad mana barumsaa keessatti baratee nama ta'e sana. Mana barumsaa isa qarte kana. Horii sanaan waan barbaade gorachuu otoo danda'u. Akkuma hooggantoota warra kaanii Dubaayii keessatti mana bitachuu otoo danda'u. Qeesaa yaadate. Uummata dukkana keessa jiru ibsaa hin qabne magaalaa Toobbaatiif ibsaa gashisiise. Uummata bishaan hin qabneef bishaan gashisiise. Mana barumsaa mana fincaanii hin qabneef mana fincaanii ijaare. Mana barumsaa bishaan hin qabneef bishaan gash. Dhaloonni isa booda akka inni kaleessa itti rakkatee barate kana. Akka doktoroonni sila ani maqaadhee itti rakkatanii baratan kanatti akka isaan hin baranneef hojii guddaa inni achi keessatti hojjetetu har'a waa'ee isaarraa kan dubbadhu na godhe. Obbo Rashaad kana duwwaa miti. Sooshaal miidiyaa irratti agartaniittu. Kooppareeshiniin manneen federaalaa Itoophiyaa yeroo baay'ee nama keenya qorquu, nama keenya ala baasu, manichi gurguramu, horii saamuu duwwaadhaan beekama. Amma garuu erga obbo Rashaad gara aangoo kanaatti dhufe bu'aa baay'ee inni buusaa jiru argaa jirtu sooshaal miidiyaarra. Irra deebi'ee dubbachuun nan barbaachisu. Har'a warra aangoo irra jirtan, aangoo naannoo haa ta'u, aangoo federaalaa haa ta'u, uummata keessaa baatan sana yaadadhaa isiniin jechuudhaaf. Qe'ee keessaa baatan sana yaadadhaa isiniin jechuudhaaf. Yeroo akka jiru haa ta'u qe'ee kee yaadattaa naan jiru. Ani biyya faranjii keessa taa'een waggaa 15 akka arraa kitaaba 50 faranjii irraa karadhee kontineerii 14 foot long dheeraa sanatti feesisee kompiitara 20 wajjin ergeeraaf uummata kooti. Osoon carraa argadde
har'allee gochuu nan barbaada. Qeen keessaa dhaladhe sana dagachuu hin barbaadu. Tokkoon keenya qeen keessaa dhalanne oolmaa nurraa qabdi. Muki jalatti kubbaa taphannee guddanne sun oolmaa nurraa qabdi. Haati ollaa keenya jirtu nu guddiste sun oolmaa nurraa qabdi. Baay'een keessan qee keessan dagattaniitu. Diyaaspooraan biyya ambaa keessa jirtan beektonni keenya hayyoonni keenya qee keessan dagattaniitu. Mootummaan har'a aangoorra jiru akkati qee keen gargaarra sin godhu. Akkati qee kee sappoortiin godhe sin godhu. Mana barumsaa keessatti barattan Profeesoroonni, doktoroonni, hayyoonni biyya ambaa keessa jirtan hin dagatina. Yaadadha. Sagantaa tokko gara fuula duraatti yoo waaqayyoon na gargaare mana barumsaa yeroo sana bokkaan na rakkise beeziidhaa fi qellem wallaggaa magaalaa Dambililloo keessa hayyoota Itoophiyaa duwwaa miti Afriikaadhaaf ga'u hoomishte mana barumsaa sana keessa har'a namni barate Profeesara ta'e doktora ta'e mana barumsaa magaalaa Finfinnee faatti ijaaru jira. Mana barumsaa legjarii Finfinnee keessa ta'u adda addaatti ijaaree mana barumsaa sana garuu garagalee hin ilaalle. Mana barumsaa sana garuu har'a barcuma tokko hin binne. Obbo Rashaadiin har'a fakkeenya fudhadhee kan irraa dubbadhuuf qee keessatti dhalatee guddate hin daganne. Qee keessaa dhalatee beesan maatii isa barsiiste sana mana barumsaa keessatti nama ta'e sana yaadatee qee isaa keessatti waa godhe. Ulfaadhu Obbo Rashaad keenya. Diyaaspooraan keenya hayyoonni keenya beektonni keenya har'a wanti biyyi keessan isinirraa barbaaddu har'a wanti Oromiyaan isinirraa barbaaddu miidiyaa irra taa'anii xiinxaluu duwwaa miti gadi bu'anii uummata ofii keessatti mana barumsaa keessatti baratan mana barumsaa kee nama isin goote mana barumsaa Abaacaa isin barsiiste mana barumsaa ABCD isin barsiiste har'a kanaan isin geesse itti yaadattaniidha. Uummata keessan itti yaadattaniidha. Saba keessan itti yaadattaniidha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa imala keenya gara Jimmaatti goone guyyaa har'aa fudhadhee dhufe asuma irratti hin goolabe torban immoo imala keenya Bunnoo Baddallee akkasumas Mattuu Hillu Abbaa Booraa fudhannee isiniif dhiyaanna waan nu daawwattaniif baay'ee galatooma sagantaa keenya irraa yoo waa hubattan hiriyoota keessanii raabsuun dagatinaa nagaan nuuf jiraadha.